Har'a viidiyoo haaraa isinii qabadheen dhufe jechuudha. Viidiyoon kun har'a immoo seenaa gootota Oromoo jechuudha. Seenaa gootota Oromoo keessaa immoo kanan filadhe har'a Jeneraal Waaqoo Guutuutidha. Jeneraal Waaqoo Guutuun geggeessaa fincila baalee fi qabsaa'aa mirga uummata Oromooti. Jeneraal Waaqoon umrii isaa guutuu mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsaa'uudhaan nama dabarsedha jechuudha. Ijoollummaa isaa yoo ilaalle gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuun abbaa isaa Guutuu Usuu Cammarii fi haadha isaa Dulloo Alii Haasan irraati. Bara 1924 aanaa madda walaabuu lafa Odaa jedhamutti dhalate. Abbaan isaa Guutuun ilma dhiiraa 10 fi durba 9 walumaa galatti ijoollee 19 qaba ture jechuudha. Jeneraal Waaqoo ijoollummaa isaa irratti jalqabee xiiqiif jibbinsa diinaa qaba. Bara 1938tti osoo fuudhee manaan bahin dura abbaa isaa dhoksuudhaan horii abbaa isaa gurguree qawwee bitatee hiriyoota isaa gurmeessuu fi qorsuudhaan poolisii mootummaa tumaa turanii qabsoo jalqabuu isaa yoo ilaalle immoo Jeneraal Waaqoon bara 1943 Muhammad Gadaa Qaalluu fakkeenya godhachuudhaan diddaa garbummaatti seene. Haaluma kanaan bara 1952 akka nama hiyyeessaa fakkaatanii uffata poolisii nama dhalootaan gosa raayituu Alii Jiiloo kan maqaan kiristinnaa isaa Shaalaqaa Isaayyaas jedhamee moggaafame irraa uffata poolisii fudhatanii erga kadhatanii argatanii booda uffata kana fudhachuudhaan magaalaa keessa seenanii nafxanyoota sodaachisaa ture. Icciitiidhaan gartuulee diinaa irratti tarkaanfii fudhachaa ture. Haaluma kanaan bara 1958 poolisii 2 ajjeese. Haa ta'uutii bara 1962 dhiibbaan gidiraa fi ajjechaan mootummaa nafxanyaa Haayile Sillaasee uummata Oromoo irratti hammaataa dhufe jechuudha. Tarkaanfii mootummaa Habashaa kana ifachuudhaan uummanni mootummaatti iyyate.